السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور هيك من جرت فياكي سنين جدا فقدرتني فيديو في لايك شير سبسكرايب ناوي تشونا جنجبي سنين جدا والله هاد أون ما عجائباتي أيو في سايدون أيون سلبتون تنادى سوف سلبفت بودر ديبتي في ماروات تاتي سنين والله نما قرمة عجائب ما يقبا منا تاني أبا منا سيتا إيه viidiyoo isarraa waraabdee yeroo inni tumu gadhiisu maaltu siin gahe yoo maatiif illee mul'ifti mul'isuma malee eegatume viidiyoo kana maaltu isa dhossee waraabuun isii gahe wallaahi isiin akka isiitti sayidii sodaatee kan duraa caala sodaatee waan hojjetaa jiruuf sumayyaa suquurraa faseeteet viidiyoo dhossaa irraa waraabdee gadhiifte arraba minaamina isaafi sumayyaa illee sumayyaan ka irra caalaa dallanteem sababa isiiti namni ammaan isii arrabse ijoollee isiitti asuma yoo arge akkaan horanne hin beektu waan ta'eef akkasii wallaahi baay'ee garaa na nyaati Sayidooni nama gana miidiyaa irra beekamaa nama jabaa nama miskiina namni hundi wanti ta'u jechuudha intalli muktaariin jala deemtu sun aayyuu maraattuuntu isii fuutee dhuftee haadha Sayidoo xiffii isaan obaasee isiif aayyuullee urwaachise wallahi isaanii baga ayyuun bakka itti maramtu kanatti amma booda waan feete yoona goote yoona tumte yoo addaan illee na ciccirte sittiin dubbadhu Sayidoo kiyyaan si jaaladha sumayyaallee bareedduu isiin nama gaarii jette ka dura na hiikii na hiittu malee ani ka dhufeef gaafa inni tumee manaa bahee viidiyoo irraa waraabdee viidiyoo san gadhiiftee manaa baate achirraa yeroo inni galu yeroo an galu mana hin jirtu jedhe Sayid manaa baatee na hiiki jetteen itti bilbilte na hiiki jetteen uffata fudhadhee deemaa si wajjin jiraatuun fedhu jetteen hayyee sii kufee taa'ee egaa sii kufeete alhamdulillah nu ka barbaadu kana jenna durbummaa kiyya naa deebis jetteen durbummaa durallee ofumaa si jaaladhee sitti heerumaa jettee u'uu jette durbummaallee ofumaa yoo irraallee fudhate kenniteef jechuudha. Amma ammoo deebisii na hiiki jette hayyee si hiika rakkoon qabu waan feete jedheen miliyoona illee baasee akka dura si fuudhe sanitti warra keetitti illee miliyoona baasee si galchaa jedheen uf ajjeesa malee durbummaa tiyyas naa deebistee achi booda maal taata jennaan uf ajjeesa achi booda jetteen haati barakiinaan dhuddu bara asfaraarraa akkana jettee ammooyyuu ufii yoo gaafattee isiin baalaati daariidha abbaa manaa isiiti yoo ilmoollee lurraa qabaatu baatan jaarsanii kaasiiti intala duriyyee tamaa fiddee dhuftee arrabsisiifti tun ammoo isiif naatee osoo hin taane hiriyyaa isii fakkaatteet bultii isii diiguu barbaade namni bultii namaa keessa galee akkana jedhe abbaa manaa san nama gorsu ufumaayyuu yookaan ofii itti heerumuu barbaadde yookaan ammoo isiin maa jiruu kan Sayidoo wajjin Sayidoo akkana qabeenya qabu jiruu akkamii isa wajjin jiraatti ka jedhu hojii dhufte malee dura ol loltaniirtanii amma maa dhuftee maa fuutee dhuftee intala duriyyee kanaa jedheen akkasitti amma kanaati jiru jettee kana jiraatta jetteen alaalaaltee yoo tume abbaa manaa duraan osoo taate kana caalaayyuu haawwonni kennatti uumamanii dhiigni isaan jigee waan fedhan godhanii jiraatan tumaan nama ajjeesu osoo Sayidoo ta'uu baattee bultii isaa mana isaa ho'aa akkana jalaa diigame sumayyaallee dhabe kanaafama sumayyaan akka haasaa isiitti kutattee arti osoo inni usii gateetti neerumtu ittiin deebtu jecha sumayyaan sun kutattee jirti bultii akkasiillee dhabee ilmoo ofii dhabee ilmoo tanas arguu dhabuu danda'a yoo gondariffaa galte kana hunda sababa aayyuu tanaa bultii isaa baxabaxamee osoo gariitti fannise yoo lubbuu isaallee kaduu fannise wallaahi Sayidoon kun ammoo baay'ee tokko nama tigistanyaa wallaahi baay'ee tokko obsee fi amma duriyyee fuutee mana dhufte ka isiin arrabsitee fi ka viidiyoo irraa waraabdee gadhiiftee isii hin ga'u jiru akkana jiraatta maali jetteen tuni duriyyeen ta'a muktaariin jala deemtee bultii caaltuu diiguuf yeroo meeqatti deddeebite akkasii akkas jetteellee way dhiifte harkaan tuxxee jennaan amma akkana dallanee jiru harkaan kana gootee harkaan dhooftee jennaan maanan tuqin jedhee kaballaa itti kenne dhalaa seetiisaa beekaa obseef malee wallaahi baay'ee tokko garaan dhadhaana dhuge
Isin baay'inarraa naa bayi jettanii si kana na godhe isin na gorseettee hayyuun daqiiqaa takka keessa waa hunda lafa laftee lafa keetti qaba. Nama akkanaa ta'a inni maal jedhaamme eeguma qo'amii hin qabaanne eega lubbuu hin qabaanne maal gooti Saidomaanuu na hiikii akkana itti taa'annoo gooti lafaa oolte lubbuu isii hagan itti warwaattee lafarra kuftee Saidoo kiyya dhiifama naa godhi Sumayyaallee jaaladhaa Sumayyaa bareedduu madirish a'uuzu billah lubbuu fi eegaa gabee kan maal gochuu nama tuqan akkasii baay'ee amma garaa madeessitee jirti Saidoo hiikallee feete taanaan ani miliyoona irra dabaleessi hiikee si galcha jedhan garuu amma booda tanarra deebite taanaan akkasii hiiku sanbeeki jedhee mastanqaqaatti kenne isiin afaan hin gadiin cadhistu dhumni isaanii kuma jechuudha. Saidoo wallaahi carraa akkamiittu isaa mudate baran. Saidoo yuutuubii kanarra argee carraa gaarii jiruu bareedduu jiruu gaarii Yaman yeroo inni yuutuubii banasirraa beeka. Isin hunduun beektani. Guyyaa takka viidiyoo badaa Sumayyaallee ol baatee nu hiraamne innis ol baay'ee waraabee hin beeku. Jaalalaan wajji jiraatu malee nama kaanii yuutuuba banuu malee. Rabbiin tana fidee mana isaa seensisee itti qabee bultii isaallee baxamtee namni osoo bultimmaa isaatu baxamtee asiin haadha manaa qabbanaa wayii argate sanittu obsa ilmoo ofii tana maraattu wallaahi nama waa jedhuunis gaarii miti garuu maraattu wallaahi baay'ee na gubdee adda fa'a. Tadheen gaddaa obse akka odoo dubartii qabbana taatu qabdu taate viidiyoo sanis gadi dhiiftu tumamtee hin cadhifte aarteetuma jechuudha. Ilmoo ofii soqota deeme. Hinaara innis nama ilmoodhaa bara isii caaltii fi sarraa baate ilmoon sun. Isii yoo feete hiikamti yoo feete hin teetti. Isi caalaaf ilmoolee sun jechuudha. Isatu nama obsa qabu malee likkii isiitti galfamteerti silaa baay'ee tokko na aansite dhugaa rabbi. Haganuma warwaatuun isii kan oolle achi lafaa oolte intalillee kaballaa dhuddee deemte wallaahi. Gosh dura maa lafa nagumaan geenne. Dhugaa rabbi garaana nyaate hedduu takka maal carraa akkanaa wallaahi maraachite tummaa isiin haadha manaa qabbanaa hin arganne ta duraa haadha manaa akkasiisan dhabee ijoollee ofii dhabee tunoo asii godhu wallaahi inni mataa badhataa jiru akkasii Saidoo rabbi si haa gargaaru ilmooteetiin walis si haa deebisu Sumayyaan garuu amma qurxii abdii irraa qaban natti fakkaanne. Amma booda nan soqin jettanii isiilleen kaleessa dabarfatte keessattuu dallanteerti. Hayyuun tun arrabsiteen jechuudha. Dullatti jettee. Akkasii rabbiin obsisiifaa kennu Saidoo intaluma tana rabbiin yookaan isii haa qabbaneessu yookaan barakiinaa dhugeetti yookaan fooqirraa of darbeetti. Tun idaa isa godhuu kutatteetumaan dhalatte Saidoo. A'uuzu billaahi mina shaytaan rajiim. Rabbi carraa akkana namarraa qabu. Wallaahi baay'ee nama aarsiti baay'ee tokko mee maa nama fiddee dhufte ofii hiikkaallee feete taanaan silaa waan inni jedhuuf waan inni gorsuun dhageettu maaliif tana fiddee dhufte duriyyee abbaa manaa isii waa takka hin godhu hin beekti yoo isii fiddee dhufte obboleessi hin jira haati hin jirti abbaa faamilii hin qabdi isiin faamilii wajjin dhuftu maaltu duriyyee harkisee fideen isii ga'e kana waa'ee bultiitu hin beekne abboo. Waa rabbi saayii Saidoo kana baay'ee garaana nyaate mee namni akka kiyyaan Saidoon garaa isin nyaate laayikii tuqaatiniin jedha rabbi wallaahi bultii keessan keessatti rabbiin masanaakilii akkanaa isinitti hin godhin isin jedha suma dhaabaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.